Namni kun Daashirat Maanjii jedhama. Nama gaara guddaa waggoota hedduuf kophaa isaa soqee jiksee arguun dhugumatti ajab nama jechisiisa. Nagaa akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii Dabaloo Miidiyaa. Har'a seenaa gabaabduu fi mi'ooftuu kana qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Isin immoo viidiyoon kun namoota hedduu biraa akka qaqqabuuf sekoondii muraasa waan isinitti fudhattuuf like gochuu hin dagatinaa. Akkasumas subscribe gochuun mallattoo olii irra kaawwachuun akka na hordoftanan isin afeera. Namichi kun Daashirat Maanjii jedhama. Nama kophaa isaa gaara guddaa dhiibee jikse jedhamuun beekama. Daashirat Maanjii akka lakkoofsa faranjootaatti bara 1934 biyya Hindiitti kan dhalate yeroo ta'u, qonnaan bulaa ganda tokko keessa jiraatudha. Gandi inni keessa jiraatu magaalaa naannoo sanaa irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti kan argamtu taatus gaarri guddaan gandichaa fi magaalicha gidduutti argamu garuu jiraattonni gandattii yeroo dheeraa akka deeman taasisee jira. Daashirat Maanjii bara 1959 akka lakkoofsa Awurooppaatti haadha manaa isaa baay'ee jaallatu du'aan of biraa dhabe. Sababni boqochuu haadha warraa isaatis gaara guddaa kana ture. Taateen kunis baay'ee isa gaddisiise. Mana yaalaa magaalaa naannoo sana hanga achuuf yoo xiqqaate deemsa kiiloomeetira 50 deemuutu irra jiraata ture. Osoo haadha manaa isaa gara mana yaalaan ga'achaa jiru haati warraa isaa karaatti du'aan boqotte. Sun gadda guddaa umurii guutuu itti ta'e. Osoo gaarri guddaan kun hin jiru ta'ee haadha manaa isaa mana yaalaan akka ga'atu yaadaa ture. Haadha warraa isaa awwaallatee deebi'ee boodas murtoo ajaa'ibaa tokko kutannoodhaan murteesse. Innis gaara kana uree daandii baasuu akka qabuu fi wanti isa mudate kun jiraattota naannoo isaa mudachuu akka hin qabne ture. Namni dhuunfaan tokko qofaa isaa hojii akkanaa hojjechuu yaaluun maraatummaa fakkaatus inni garuu gaara guddaa kiiloomeetira tokko dheeratu dhoosee karaa baasuuf onnatee ka'e. Mul'ata isaa kana fiixaan baafachuuf re'ee tokkittii qabu gurguruun meeshaalee gaara kana jigsuuf isa gargaaran kanneen akka qottoo, gasoo, doomaa, bittoo fi kan kana fakkaatan bitate. Kun waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Namichi kun jaalala haadha warraa isaaf qabu irraan kan ka'e gaara kana waggoota 22f soqee gaara muree daandii baasuu danda'eera. Fageenya daandii ganda inni keessa jiraatuu fi magaalaa naannoo sanaa gidduu ture kiiloomeetira 50 gara kiiloomeetira 10tti hir'isuun seenaa yoomiyyuu hin dagatamne hojjetee jira. Yaadannoo haadha warraa isaaf akka ta'uufittis qofaa isaa itti cichee gaara sana dhoosuun karaa baasuu danda'eera. Daashirat Maanjii bara 1960 gaara kana soquu kan eegale yeroo ta'u, waggaa 22 booda bara 1982 xumuruu danda'eera. Dhuma irratti garuu bara 2007 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhukkuba kaanseriin qabamee hospitaala magaalaa Niw Deelhii keessatti argamu tokkotti otoo yaalamuu lubbuun isaa dabarte jedhama. Egaa hordoftoonni YouTube chaanaalii koo YouTube kana subscribe hin goone yoo ta'e subscribe gochuun na jajjabeessuun viidiyoon yeroo yerootti hojjedhu dafee akka isin qaqqabuuf olii irra kaawwachuu hin dagatinaa isiniin jecha viidiyoo lammataan hanga walitti deebinutti nagaatti bye bye.